alhamdulillah kunoo tinjaacha alhamdulillah gammadee jira gammachuu guddaa keessa jira. Wallahi hedduun gammade arra bifa bareedaa qabdi. Obboleeyyan kiyya warri viidiyoon kun isin dhaqqaban malee akkuma jalqabaa sanitti sheer gootanii nama hunda wal biraan gahuudhaan nyaadhee dhugee quufee qorichallee argadhe. Wanni sadaqaa teessan adda isii godhu guyyaan isin keessa kannattan irra caaltuu guyyoolee addunyaa kanarra jiru guyyaa kurna zulijjaa keessa jira. Guyyaa tokkicha isa keessa khayrii hojjetteen guyyaa 360 rabbiin dilii teessii faraaramu dilii waggaa takkaa jechuudha. Namni takka naagaa jedhee yaan obboleessa qaban jenni kunoo qabaadhe obboleessaaf obboleessa alhamdulillah ilmaan tiyyalee nyaachifadhe waan barbaadan ilmaan tiyya nyaachifadhe waan barbaadu nyaadhe naa jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota ummata islaamaa kan addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin rakkabu isinin jecha asumaanuu Eid Mubaarak isinin jechuu barbaanne. Guyyaa muraasa dura waan torbee takka dura obboleettii teenya tan nu biratti argitan tana dhufnee viidiyoo takka irraa waraabnee turre. Viidiyoo san nama hedduutu argee nama hedduutu nahe warri qabu gargaaree kan qabne du'aayiidhaan nama hedduutu bira dhaabbataa ture. Har'a kun akkuma isin argitan kanatti isilleen fayyaa isii wayyooftee jirti. Akka guyyaa sanirra wayyaadha. Hawaasni keenya kan Kaambalaa keessatti argamtan akkuma isin argitan kanaan tumsa isaan obboleettii teenya tanaaf godhaniin gargaarsa nama waan dandaheen ka'annan danda'annan kamaan barsi ijoolleetis akkasuma kaan nyaata adda addaa raashina kaan uffata ijoollee namuutu qopheessitanii akkanatti obboleettii teenya bira dhaabbatuudhaaf guddaa galatoomaa isin. Hawaasni keenya warreen biyyoota garaagaraa jirti biyyoota adda addaa irra gargaaraa turtanis kaan mobaayilmanii isii irratti kaan na biratti akkasuma warri argitan hundi keessanuu guddaan of galatoomaa isin jenna. Wanni sadaqaa teessan adda isii godhu guyyaan isin keessa kannattan irra caaltuu guyyoolee addunyaa kanarra jiru guyyaa kurna zulijjaa keessa jira. San keessaa guyyaan arra nuti viidiyoo tana isin dalagaa jirru guyyaa Arafaati. Guyyaa tokkicha isa keessa khayrii hojjetteen guyyaa 360 rabbiin dilii teessii faraaramu dilii waggaa takkaa jechuudha. Kanaaf sadaqaa teessan bakka isin argattee jirti. Warri qoodaas keessaa qabdan waa toltee waa bareeddee sadaqaan teessan isinin jecha gamanumaanuu hawaasni keenya kan magaalaa Kaambalaa keessatti argaman tumsa isaan godhan waan hangana jaamuu miti. Rabbi jazaa isaanii jannata naa kafaluu isaanii jenna. Kaan kun akkuma isin as duratti meeshaa nyaataa raashina adda addaa uffata waan adda addaa argitaniin gama maallaqaatiinis maallaqni isaanii kunoo akkuma isin argitan kana shilingii Ugaandaa hawaasni keenya kunoo tumsi isaan obboleettii teenyaaf taasisan kun kan Kaambalaa keessatti argamanii qarshii 700 obboleettii teenyaaf gumaacha taasiftanii jirtan. Kunoo nutis osoo isin argitanii isii harkaan geenyee jirra. Kunoo obboleettii teenya hawaasa magaalaa Kaambalaatti Naakulaabee keessatti argamaniitu si cinaa dhaabbatuudhaan viidiyoo nuti sirraa daleenne arguudhaan garaa isaanii hedduu nahee nama waan danda'uun si bira dhaabbatee hangana walis siif qabanii jechuudha. Kun kan hawaasa magaalaa Kaambalaatti. Kabiraatis ni jira warroonni biyya adda addaa irraa ergan. Obboleettiin teenya takka tan fuulli TikTok isii naanaatti jaamu Awustiraaliyaa irraa doolaara 178 erguudhaan obboleettii teenya tana biraan naa gahaadhaa jettee natti ergitee anis kunoo fidee gaafa maallaqa asis sharafnu qarshii shilingii 600 ta'a. Obboleettii teenya tan Awustiraaliyaa irraa maallaqa biraan naa gahaa jettee nu kennite kunoo maallaqa keetis biraan si geenyee jirra amaanaa ta'e asumaan harkii isin jechuu barbaada. Tana Awustiraaliyaa irraa obboleettii teenya kennite. Obboleettiin teenya tun waan isin jettu anis akkuma keetti na dhukkubu jira dalagaa irra hin jiru hojiilee dhiiseetiin qaaxaroo mana akimatti amma deddeebi'u jira. Sanii waliin garaa hin qabaa du'aayii akkanaa gootuun sirraa barbaada. Gaafaan dalagaa deebi'ee yoo rabbi naa mijjeesse waan kana olii si godhuu hin danda'a isin jetti. Bakka takka galatoonfatta inshaalla. Ammas kabira obboleessi keenya tokko Keeniyaa irraa akkuma jiru baqattummaa keessa jiruun anis imimmaan obboleettii tiyyaa santu akka malee qalbii na cabse dandahee illee bakka abbaa qabeenyaa cufuu baadhu waan danda'urraa jee shilingii Keeniyaa 2000 erguudhaan maallaqa asitti 50 ta'a
كونوا أتي صبريس خينيا بالله خير براسي خينيا جرا أركي سنجل كينيا را بقتها ربي فياكني يا خونيس ورباس خير صبريس خينيا توكو نوما سايبة خياتي فيديو سنغران غنا مكمان أركتي بران ناجي جي كما شنتم نكني جرا فرو ورا كامبالا تشنا كلاوي أيه غلطوما dabalataan ammas obboleettiin teenya takka Kanaadaa irraa Aaminaa Hassan tajaajamtu obboleettii teenya san biraan $50 isii biraan naaf gaadhaa jettee nutti ergitee jirti. Asuma keessa ammas Kaambalaa keessa abbaa roobaa $50 biraan naa gaajee nokkannanii walitti $100 takka $100 tokko haa Aaminaa Hassan Kanaadaa irraa tokko haa abbaa roobaa Kaambalaa keessa. Kunoo isinis amanaa teessan akkuma harkaa jirtan biraan isin geenyee jirra. غلطوما Hawaasa keenya yeroo takka hunda isaaniitti walitti qabdii galatoonfadha. السلام عليكم أكم جرتني يا أبولاتي يا أبولاتي يا الحمد لله ناجرات لا هم توني سنين تكين وكوبا كان جرا مسلم بكين دربين كنوتي وان كيسر ناجتني نيات دوجي كوفة قريتش اللي أرجعت كنوتي جاجة ديما جرام جاجة كنوت تربان تكوكيساتي جيرو قدام في ديجر الحمد لله ربي وجين ناجرات لا غلطوما هم سناجة سن خالق نسنياجو ربي فياك سن نسنياكين هم تون سنين توكين خراك سن يادك سن خالق نسنياجوت كنينجر هندك سن يوكر المان قبل المان ربين المان كسن نسجي سنيات لا أرجت لا هم تون سنين توكين جمده المان تيجي جمشيس المان تيجي نياتشفت وان بربادو المان تيجي نياتشفت وان بربادو نياتي ناجرات لا سنتنا أواس ناجرات المان مسلمة نجار قدنا فيار قدنا هم توني سنين تكين كنو جمده جمشوا قدار قد قدمو المان وكبان بوي حرمو المان جمشوا بوي ناجرات المان مسلمة فيانا تا هم توني سنتكين كان سيد أكوبلة خالق من أكوبة كسر راكاس دعائي سيقول إن شاء الله mana qoricha raaf nafta injiraata jaajite deemtan insha Allah yaadde insha Allah khaliqni si wajjina ta obboleettiya fayyaa argadhu nagaa argadhu rabbiin isin yaadabalu kan kiisi keessan irristanii naa kennitan kan ofirraa irristanii naa kennitan khaliqni isin yaadabalu khaliqni isin yaa guddisu obboleettiya namuka jaajitanii kan nagargaartanillee khaliqni isin yaa gargaaru خالقني سبوك إيجاج خالقني يادك إنسان سنيابون أنت كله يان كاسيت وأنت كله يان والله نمني تكنا غاجر يان وبلا سكابين جني كنا كبار بلا سافو بلا الحمد لله كنا أمنا جتني فاييو أما كنا سجلك يايو أرجتني وأنت كونين تجلي ركوب إنجد هاسا ولندن كونين تجلي ركوب Alhamdulillah amma kabar barik ejem ila kuno ameni jaj alhamdulillah kuno tin jaj alhamdulillah gamade jira gamashu gudda kesa jira alhamdulillah asmanis baga ayana uga gesani ayana kana gamachu anda bersa gamachu gudda anda bersa alakan gamade sinile na gamada family kesan yo jinjirada Rabbiin khaliqni yaada keessan isin yaaguut karaa keessan Rabbiin isin yaabanu. Egaa asiin na cinaa obboleettii teenya taraa tana duraallee waliin turre asiinillee haati roobaa nu dabalamtee isinillee nu wajjin ziyaaruudhaaf dhufte isaan hundaa'u warri kaameraa duuba jirtanii fi hundi keessanuu galatooma isiniin jecha isaanis yaada isaanii haa ibsatanii isaan wajjin tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Eid Mubaarak bakka isiniin ga'e jecha hedduu takka naa galatooma wallaahi hedduun gammade. Arrabi bifa bareedaa qabdi hedduu takka galatuma umrii dheeradha namni gisee jiru wal bira dhaabbata malee eegatu walii booyuun faayidaa takka hin qabdu akkasii hundi keessanuu galatuma ammallee hunoo waraqaan isii kamana haakimaa kana maallaqa isin ergitan kanaan iida guyyaa sadaffaa iida ilmaan siiti wajjaa gootu haakima geessine san boodallee namni iida booda gargaaruu gisee fayyite
isiin tun firaa haadha abbaan qabdu biyyatti illee galchuun taatu yoo rabbi isii fayyaa isii deebiseef asumatti waan namni biraa nuu ida'uuf laallee akkasitti dalagaa bunaa dalagaa xiqqoo takkarra keenya jennee yaada qabna akkasii amma boodallee hanqa kara takkarratti baanee isii qubsiisnu nu cinaa dhaabbanaan isiniin jaa waan nu gootan hundaafuu rabbiin jazaa keessan jannatul firdoos isin yaaqbalu galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa qabdanii hordoftoota anasu akkaan ani si fayyaa qabduun beekaa kunoo gizee naa himanii dhiyoo tana hedduun gaddee ammallee hawaasni dirmateefii jira ammallee gayaa miti waan qabdan gargaaraan ja'anii akka kiyyatti ilmaan lamaa qabdii godda'amtee jirti akka haakima geessinee waan isin daleedullee goonuufi nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa galatooma Eid Mubaarak. Egaa daawwattoota keenya akkuma obboleeyyan keenya jaan gargaarsi kun gahaa miti isiin ganaa hospitaala seentee achirraa fayyaa isii qulqulleeffattee gaafa baatetti yeroo fayyite gaa nama kadhatuun hin ta'u waan ta'eef fuula namaa dhaabbataa ooluunis azaaba dalagaa xiqqoo takka ta'e ilmaan isii ittiin jiraachifattu isiidhaaf uumuu barbaanne waan ta'eef kanaafuu amma gargaarsi isiidhaaf walitti qabamee jiru gara isiitiin obboleeyyan keenya ibsaa faajii Kanaadarraa warreen karaa isiitiin ergitaniifis galatooma ulfaadhaa jazaan keessan jannata haa ta'u bakka xiqqoo irraa baaftan guddoon isin yaashintu isin jenna sadaqaan teessan guyyaa arafaatiin wal isin qunnamte tarabbii biratti ragaa isiniif taatu rabbi isin haa godhu isin hunda keessanuu isin jenna akkasuma hawaasni kaambaalaa keessattis sadaqaa teessan ta'e isin obboleeyyichi teenya tanaaf kennitan rabbiin jazaa isii jannata keessatti isin haa nyaachisu warri nyaata arjoomtan ashiitawwan jannata rabbi isin haa nyaachisu isin jenna galatooma ulfaadhaa amma maalleeyni walitti qabame shilingitti callatti maallaqa Ugaandatti miliyoona takkaa fi 800 fi doolaara 400 argattee jirti. Kanaafuu isiin iida kana gammachuudhaan kun akkuma isin argitan kanaan dheengadda uffanni isiirra jiru akkana turre akkana bareeddee faayamtee waa'uma isin tumsitaniiniif akkanatti kuno namni kun dhukkuba waa lamaa turre walitti qabame dhukkubaa fi rakkinaa turre walitti qabame namni dhukkubaa fi rakkinni irra walitti qabame yoo dhukkuba qabaatee waa qabaatee yaalamuu danda'a. Kanaaf namni waa lamarra walitti qabame ni ulfaata waan ta'eef ammas biyya baqaa jirti namni si gargaaru hin jirtu. Akkuma viidiyoo tana dura isin himte an obboleeyyan hin qabu haadhaa fi abbaa hin qabu isaan biratti hin guddanne jettee turte. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warri viidiyoon kun isin dhaqqabe ammallee akkuma jalqabaa sanitti sheer gootanii nama hunda wal biraan gahuudhaan warroota kana dura viidiyoo boohichaa san argee qalbii isaanii cabe obboleettii teetan arganii akka du'aa ammallee godhaniif warri gargaaruu dandeessan asumaan ammallee mobaayil manii isiillee isinii baxxafna irra gargaaruu dandeessanii warroonni kaanis keessaan nu dubbistanii akkaataa itti kun akkuma har'aa kanatti imaanaa teessan biraan isiniif geenya isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa jazaan keessan jannata haa ta'u ulfaadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciidukum mubaarak.